Amma mee nan dhufa hoo jetteetta maaliif turte yaa gurbaa? Jaarsummaa argatan moo kan si dhoowwe immoo durbaa? Imalli kee oolutti ta'eera karaa. Amma giddii keessa jirra nuti tumanii makaraa. Makarii kee xumurii nurraan tuttursina daraa. Sababii makeef jedheen xinnaa guddaa gabbaraa. Ati mana dhaggeeffadhaa bara mallasidha. Haayidhaan beektaa bara qaalii sana. Barbaree meeqaan fuutee gabara hin ciraa duute yaa andaara maqas yoo maal yaa mallasi madaabaraa duuqannasii jedhan bara mallasi. Ilaamee waxiin ta'ini. Waxiin ta'iniiti dhaggeeffadha ammas waxiin ta'ini. Isarra. Bara muftaar kadirii takkaan jiru sabirii. Barattoonni karaatti yaa'ee dhagaa sammuutti kaa'ee. Doktor Abiin immoo dhufee xiyyaaraan nu hataa'ee. Ayyaa dhiironni nurra buusee dhalataa hunda yuusee. Oromoon jabaate jaalmarroo bakka buusee. Haadha godhi. Maaloo nu hambisini nu gargaari Yesuusee.